jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii. Isinis immoo akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu fayyuma keessan naguma keessan jirtanii jiruun isin bira akkami nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyo. Egaa arras deebi'ee dhufee jira maalan qabadhee dhufe seetanii akkuma argitan mana argaa jirtan kana jechuudha. Abbaan mana kanaa viidiyoo isin hojjedheen ture kanaan duratti jechuudha. Egaa annoodha abbaan dura ijaarrachuu barbaadee garuu mana biraatis waan qabuuf kun mana dabalataati. Kanaafiyyuu kana gurgurachuuf jechuudha. Kana gurgurachuu fi mana dabalataati waan ta'eef mana kan biraatis kan kana caala qabdi waan ta'eef egaa obboleettiin keenya nan gurguraa jechaa jirti. Kanaaf naa gurguraa jettee bakka jechuun kanarraa laxxafamee lasanamee jira jechuudhaan viidiyoo biraa isin waraabne malee kun amma alaan hin humne waan ta'eef ammatti immoo umee jira jechuudha. Ammatti umee erguma fixxee waan hundaa waagaa naa baasattee nan gurguradhe mana biraa waan qabduuf nan gurguraa jetteeti. Naa gurguraa jetteerti. Egaa waagaan isaa gatti madaalawaan bakka kan isin hin miine jechuudha. Waagaa bareedaa ta'een kan gurguramu jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan yookiin fedha qabdan yoo jirtan jechuudha. Nama baay'ee nu gaafata. Garuu bootaan isaa xiqqoo bardaasii qaba malee wanta biraa waan qabu bardaasinis badoo waan qabu bardaasumarraa mannis kan ijaaramaa jiru waan ta'eef innaa kanaafiyyuu warroonni barbaadanii gara keessatti nu dubbisuu hin dandeessu. Waagaan isaa baay'ee tokko rikkaasha. Yeroo sanitti obboleettiin keenya lafa gatii xiqqaan bitte xiqqoo ijaarsa irratti waagaan isaa olaa ba'u malee jechuudha. Manni immoo mana baay'ee bareeda jechuudha. Amma akka argitan kana osoo hin ta'in itti dabalamee oqqeen laxxafamee lasanamee jira. Fuuldurris waan hunduu hi'amee jira. Keessis akkasuma egaa oqqee jiru kanaan xumuramee jira jechuudha. Kanaafiyyuu mee ilaala sirriitti bareeda. Adaama qorqoorroo gubbaa irratti baasanii adaama qorqoorroo bichaa irratti ol baasuu malee waan hundumaa xumuratee jira isiniin jira. Innaa kanaafiyyuu warroonni hin bitannaa jettanii fedha qabdan kan biraatis immoo sumatti aanee hin jira. Innis waagaan isaa akkasuma warroonni bitachuu barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Akka mucaa kiyyatti dubbachuutan sagalee addaan kutee jechuudha. Mucaan kiyyallee kinoo ba'u malee gaarii fi bajaajii oofu malee jechaa jira. Kanaaf egaa kanaaf ifama sagalee addaan kukkutaatanii iddoo hojii jirra waan ta'eef kanaa isiniin jira obboleewwan kiyyaa gatiin isaatis baay'ee wuddii miti. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadanii lakkoofsa keenya hin qabdan jira waan ta'eef fuula yuutuub irraa kanaafiyyuu heeloo jedhaa isiniin jira. Inni biraa immoo manni itti aanus hin jira jechuudha. Mana isanis immoo yookiin kanuma argaa jirtan jechuudha. Mana balballi isaa maawii ta'e jechuudha. Manni sun bargeete keessi isaatis garafamee waan hundumtuu xumuramee jira. Abbaan itti galeeti abbaan isaa jechuun biyyuma keessa san jechuudha. Ataakiltii qaba. Gibbiin isaatillee baay'ee bal'aa garee 380 jedhamee 280 na fakkaate. Kunis kan amma isinitti agarsiise viidiyicha kun manni kaaree 200 fi namni irra jira jechuudha. 200 qofaa miti lisheebbii mana kanaa ijaarsise kaareen 200 jechuun baay'ee xinnaadha. 200 fi 70 akkas ta'ee 60 ta'ee kan na fakkaate. Innaa kana isiniin jira bolokkeettiinis fuulduraan ejjetee jira. Koloniinis bolokkeettiinis daradaramee jira. Kanaafiyyuu baay'ee itti sidimmi'u jechuudha. Amma xumuru balbalaa fi koornisii qalamiidha. Innaa kan itti aanu immoo kana jechuudha. Kinooyi manichi baay'ee bareeda. Ataakiltii qaba. Gibbiin keessi baay'ee tokko gaddas nama jiru dhugaa. Ataakiltiin inni garagaraati. Abbaan mana kanaa mana wattaaddaraa ture galee waan ta'eef egaa biyya biraatillee ture jechuudha. Waggaa baay'ee ture.
Kanaaf biyya garaagaraatii fidee dhaabee jechuudha atakiltii kana. Innaa kanaafuu kanaafiyyuu muuzii jechuudha kan mul'achaa jiru kun kan warqee fakkaatu kun muuziidha. Amma buusuuf jira, avokaadoon jira, paappaayyeen jira, zayituuniin jira. Bakka wantumti hin jirre hin jiru lakkaa'ee itti fitu. Xiqqichi kun immoo kushiinaatti fayyadamaa ture. Abbaan manaa lagizee haadha manaa siin qabu waan ta'eef ofuma isaatii keessa jiraachaa ture waan ta'eef gibbinni isaatti illee immoo zuura kinoo manatu jira. Zuura isaa manatu jira, namni hunduutti galee jira, akkasuma qorqoorroodhaan axxaramee jira gibbiin. Waagaan isaatillee sanirraa kan haga 850 gurgurama jechaa jira jechuudha. Abbaan immoo yoo itti dhiyaate sanii gadis ta'uu danda'a. Ka abbaatu karakkarata waan ta'eef waagaan isaa baay'ee guddii miti isiniin jechuu barbaadetani. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadanii koottaa heloo kaasuu yookiin immoo bal'axuu jedhaayi. Lakkoofsa keenya beektu waan ta'eef egaa karaa minaaminaa kan jettanii baay'ee keessanii sodaatanii karaa giddii jibbaas ilaalameeti kan duras abbaan bitate kuniiwwan sooroma biteeti ijaare malee lafti kan isaatii miti jechuudha. Lafti kan isaaniitii miti orma bitanii itti ijaaran jechuudha. Amma abbaan mana asaanuu kana achi haadha manaa biratti deebi'uu fi gurgurachaa jira jechuudha. Gara biraatti haati manaa Tigraay immoo maal keessa jirti? Wanti hin beeknanii warra wataadaraa waan ta'eef innaa kanaafiyyuu sanii fi gurguratu achi deemuuf jechuudha. Maatii achii qaba waan ta'eef inni dhaloonni isaa asii gizee sana sitti bitatee haati manaa ammoo maatii kiyya gatee gara biyya keetiitti Oromootti hin galu Oromiyaatti hin galutti didde waan ta'eef kanaaf isiniin jedha malee rakkina biraa qabaateetii miti. Karaanis immoo kan irra ba'u miti laalchifama karaan rakkoon qabu. Kanaafiyyuu egaa viidiyoo biraatti walitti deemnee nagaa nuuf taa'e.